Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Akkasuma guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadheen dhufeen jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin baankota akkuma jedhe baankii qaqqajareen qabadhee dhufa. Guyyaa akaleessaa jechuudha. Hin hojjennee guyyaa dheengaddaa. Baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin qabadhee dhufee jechuudha. Guyyaa har'aa immoo baankii qajaree tananii baankii Oromiyaatiin biyyoota 5 qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan akkuma beekamu biyyoota 20 karaa baankiitiin baankota keessa immoo baankii Oromiyaatiin biyyoota 5 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo isin daganne nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana subscribe share like gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan share like gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa isiniin jedha. Viidiyoon kun gabaabaadha jechuudha. Walma sharafaati waan ta'eef dafee tanan dura alaalee dafee tanan dubbadha waan ta'eef yeroo baay'ee isinitti fudhatu jechuudha. Yeroo baay'ee miti akkan baay'atee daqiiqaa 10 jechuudha. Isarraan kan hafee daqiiqaa 8 daqiiqaa 9 jechuudha. Akkan baay'ate akkuma daqiiqaa 10 fi sekeendii 30 jechuudha. Baay'atee jechuudha. Kanarraan kan hafee daqiiqaa muraasa jechuudha. Egaa kun immoo warroota keessattuu gara biyya keenyatti ergatanii fi faayidaa guddaa qabaa jechuudha. Daldalaadhaan meeqateen qannas immoo hin dabale jechuurra viidiyoo biyya keessa argachuun hin danda'ama jechuudha. Oo dabalees dabaleen jedha. Yoo qannases qannase jedhee tana dubbadha jechuudha. Otumaan dubbateen hin darbu jechuudha. Akkuma jedhe yoo dabales guyyaa har'aa dabaleen jedha. Yoo hir'ises guyyaa har'aa hir'ise jedhee tana dubbadha jechuudha. Salphumatti immoo akkuma jedhe guyyaa kaleessa xiqqoo haalli naaf mijanne waan ta'eef hin hojjenne jechuudha. Guyyaa kalee hin hojjenne asumaan dhiifama hordoftoota koo isiniin jedha. Guyyaa har'aaf immoo guyyaa aadeen gadda wal bira gabee yommuu ilaalu biyyoonni kun dabalanii biyyoonni kun hir'isanii jechuudha. Dabalan gaafan jiru baay'ee otoo hin taane saantiba 5-6 kan dabalee jira jechuudha. Hir'isas kan jedhamu kan hir'ise kan irratee jechuudha. Saantiba 4-5 akkas hir'ise malee baay'ee hin daballee baay'ee warri hir'isanis baay'ee hin hir'anne kan dabales baay'ee hin daballee jechuudha. Salphumatti kana fakkaata jechuudha. Egaa akkuma beekamu immoo biyyoota qabadhee dhufe kanneen akka Ameerikaan, Doolaarii, Kanaadaa, Doolaarii Awustiraaliyaa, Doolaarii Hoomar, Rihaala, Duubaa, Dirhaama, Saawud Arabiyaa, Riyaala, Kuweet, Diinaara, Baareen, Diinaara, Chaayinaa, Yowaanii, Joordaan, Diinaara, Paawundi Sterlingii, Yuuroo, Swiss Biraangii, Koronnaa, Turkii Liiree, Ijipshaan, Paawundii fi kan kana fakkaatanan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin akkuma jedhe baankii Oromiyaatiin biyyoota 5 kanneen akka Ameerikaan, Doolaarii, Duubaa, Dirhaama, Saawud Arabiyaa, Riyaala, Paawundi Sterlingii, Yuuroon qabadhee dhufee jechuudha. Biyyoota 5 jechuudha. Akkuma jedhe baankii Oromiyaatiin jechaadha. Egaa akkuma jedhe immoo karaa baankiitiin illee baay'ee dabalaa jira jechuudha. Guyyaa darbe dubbadhee kan ture jechuudha. Dabalaatuma jira karaa baankiitiin illee akkasuma jechuudha. Itoo bilaak maarkeetiin illee dhugaa dubbachuu fi biyyoonni hundumtuu jechuudha. Doolaarii samoona kana dabaleetuma jira jechuudha. Akkuma dabaleetti akkuma itti fufetti jira jechuudha. Salphumatti hamma guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaarii irraa hin ka'a guyyaa har'aarree akkasuma Ameerikaa doolaarii irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 81 fi saantiba 34. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 50 fi saantiba 58. Kanaadaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 28 fi saantiba 62. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 17 fi saantiba 04. Kan itti aanu Hoomanii Hoomarri haalli tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 400 fi birrii 71 fi saantiba 35. Kan itti aanu Duubaay Dirhaamiin tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 49 fi saantiba 36. Akkasuma immoo Duubaay Dirhaamiin tokko karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin birrii 42 fi saantiba 78. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa Riyaalli tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 48 fi saantiba 33. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa Riyaalli karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin
birrii 41 fi saantiba 82 jechuudha. Birriin Saawudii fi birriin Duubaay garaagarummaa birrii tokkooti jechuudha. Salphumatti karaa baankiitiinis ta'ee karaa itoo bilaak maarkeettiin garaagarummaa birrii tokkooti jechuudha. Birriin Duubaay birrii Saawudii naannoo birrii tokkootiin caala malee garaagarummaa birrii wal fakkaataadha jechuudha. Salphumatti Duubaay dirhaamii fi Saawud Arabiyaa riyyaalli wal fakkaataadha jechuudha. Garaagarummaa birrii tokkooti jechuudha isaan gidduu kan jiru jechaadha. Kan isaan Kuweetii Kuweet dinaarii tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 500 fi birrii 89 fi saantiba 76 kan isaan baareen dinaarii tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 400 fi birrii 81 fi saantiba 35 chaayinaa yuwaan tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 25 fi saantiba 50 Joordaan dinaarii tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 55 fi saantiba 66 kan isaan paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 37 fi saantiba 86 akkasuma immoo paawundi sterlingiin karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin jechaadha birrii 100 fi birrii 98 fi saantiba 30 kan isaan yuuroodha. Yuuroon tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 9 fi saantiba 33 akkasuma immoo yuuroon tokko karaa baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 73 fi saantiba 81 Iswiis firaankiin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 24 fi saantiba 53 kan isaan koronaadha. Koronaan tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 19 fi saantiba 03 turkii liireen tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 4 fi saantiba 27 kan isaan Ijipshaan paawundiidha. Ijipshaan paawundiin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 3 fi saantiba 79 kan isaan Yemen rihaalii tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii 0 saantiba 76 Israa'el sheekeliin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 55 fi saantiba 39 Hindiyaa ruupiin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 2 fi saantiba 03 kan isaan Paakistaan ruupiin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 64 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii biyyoonni 20 kana fakkaatu jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin akkuma jedhe immoo guyyaa har'aa baankii Oromiyaatiin biyyoonni 5 kana fakkaatu jechuudha. Egaa kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jechaadha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii dinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madabii jirtan immoo dinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhatu jechuudha. Beerut yookaan Libneen irree akkuma jedhe birriin biyya Beerutii yookaan Libneen paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin Beerutii yookaan Libneen immoo baay'ee xiqqoodha jechuudha. Birrii Itoophiyaatii gadi jechuudha. Akka birrii Paakistaanii akka birrii Yemenii jechuudha. Fakkeenya birrii Yemen guyyaa irraa 0 saantiba 76 jechuudha. Birriin Paakistaan immoo 0 saantiba 64 jechuudha. Birriin Beerut yookaan Libneen illee akka birrii Paakistaanii fi akka birrii Yemenitti waan baay'ee xiqqoo taatee fi yookaan immoo paawundiin Beerut waan baay'ee xiqqoo ta'ee fi birrii biyya sana osoo hin taane doolaarii fudhatu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eedha jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti doolaara 3 maqaa dha'ee jechaadha. Ani sadin maqaa dha'ee malee doolaariin baay'eedha. Akkuma paawundiin baay'een jiru doolaariin irree baay'eetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhaman jira jechuudha. Ani sadan kana maqaa dha'ee malee akkuma jedhe doolaaronni baay'eedha jechuudha. Sadan kana keessa garuu isin kan fudhatan jechaadha. Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Salphumatti warroonni Beerut yookaan Libneen akkasuma Joordaan jirtanii jechuudha. Birrii biyya sanii osoo hin taane Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha.
Fakkeenya guyyaa har'aa karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraacha yoo ergattan jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Limneen jechaadha birrii 100 fi birrii 81 fi saantiba 34 irra eeggattu yookaan assaabbattu jechuudha. Itoo Bilaak Maarket doolaariin tokko kana ta'a waan ta'eef jechuudha. Karaa baankiitiin immoo yoo ergattan akkuma jedhe baankota keessa immoo guyyaa har'aa kanan qabadheef baankii Oromiyaati. Baankii Oromiyaatiin immoo yoo ergattan jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerutii yookaan Limneenii jechaadha. Keessattuu warroonni mana madaa'ii jirtan jechaadha. Akkuma jedhe immoo karaa baankii Oromiyaatiin yoo ergattan birrii 100 fi birrii 50 fi saantiba 58 irra eeggattu yookaan assaabbattu malee birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Salphumatti akkuma jedhe warroonni Joordaan jirtanii dinaara biyya sanii miti jechuudha. Beerut yookaan Limneen immoo paawundii biyya sanaa hin ta'u salphumatti Ameerikaa doolaariidhaan irra eeggattu yookaan assaabbattu jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoon koo irraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.